Hordoftoota YouTube chaanaalii Fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa isiniif haa ta'u jirtu jirra nuni baga ayyaana Idi al-Faxiriin baga ittiin sin ga'e egaa har'a ayyaana Idi al-Faxiriitiin nu egaa akkuma beektan hojiin hin jiru guyyaan har'a kaalandarii cufa obbolonni keenya amantaa musliimaa hundi isaanii gara Ida bakkee Ida deemanii jechuudha gara Gooda bakka itti walitti qabaman deemanii Ida kaalandarii cufaadha waan ta'eef jiraan mana kabajachaa jiru Ida isaanii kabajachaa jiru ayyaana isaanii kabajachaa jiru obbolonni keenya musliimoota hundi isaanii nu immoo akkasuma isaaniin ayyaana isaan kabajatan kana isaan wajjin jechuudha obbolummaadhaan yaada obbolummaatiin isaan wajjin kabajachaa jira jechuudha ayyaana kana kabajachuu egaa haala kanaan qophoofne jira jechuudha manni keenya fakkaatti haalli nu yarra keessa jirru haalli itti kabajnu fakkaa inneera nutti babbareedee jechuudha isin gargaaree kabajuu jira jechuudha kun maal agarsiisa wajjatanii jaalalaa fi kabaja agarsiisa jechuudha tokkummaadha tokkummaa agarsiisa jechuudha mitee kan biraa amma yeroo amma kan odeeffamaa jiru waan haalli tokko odeeffamaa jira garuu biyya ummanni sabaaf sabilammin ummanni amantaa garaa qabu jiru keessatti kan barbaachisu jaalalaa tokkummaadha wal kabajuuf waliif amanamummaadha jechuudha unillee wal amanuutu wajjin nurra jira yeroo kana tokko kabaje tokko amantii tokko kabaje tokko aadaa tokko kabaje tokko immoo yaada tokko kabaje wajjin jiraachuudha jechuudha wajjin jiraachuu baay'ee barbaachisaadha haala kanaan har'a ayyaana Idi al-Faxiriin kabajaa jira jechuudha baga ittiin si ga'e baga walumaan nu ga'e kan barana ka baragaree warra baragaree gooftaan keenya nu haa godhanna kaasinis bakka jirtanitti nagaa taatanii umuriin isinii dabalamee guyyoonni isinii dabalamee Ida har'aa geessanii isa waggaa dhufuus nagaadhaan akka keessanii maatii keessa wajjiniin baga geessan isinii jennaa mas irra deddeebine gammachuu qabnu isinii ibsuudhaaf akkanatti isinitti dhiyaannee jirra akka isinii nutti gammaddan shakkii tokko qaba. Keessumattuu bakka hojiitti amma ijoolleen baay'ee wajjin hojjennu jechuudha warri wajjin odeessinu baay'ee walitti himnu ji'a ramadaanaa jechuun warra amantaa musliimaa biratti ji'a nagaa ji'a badhaadhina ji'a itti namni waaqarra bu'aa argatudha jedhameeti yaadama ji'a ramadaana kana keessa waan baay'eetu argama jedhameeti yaadama ji'a qulqulluu jedhanii fudhatanii warri amantaa musliimaa kana keessa yeroo kana jaalala barbaachisaa nagaa barbaachisaa wal gargaaruu barbaachisaa wal kabajuutu barbaachisaa jedhanii fudhatu dhugaa dubbachuudhaaf kun baay'ee yaada gaariidha namni dhalli namaa wal gargaaruu wajjin dhaabachuu wal kabajuun yaada tokko kabajuun dirqamadha musliima jechuun akka abbootiin amantaa musliimaa nageenyadha badhaadhinaadha nageenya jechuudha musliima jechuun nama nagaadha jechuudha jedhanitti nutti himanii jechuudha kanaaf yaada nagaa uummata nagaa kana wajjin kabajuun nurra jiranullee ammas irra deebinee baga ittiin sin ga'e baga waliin nu ga'e jennan. Akkasuma ani karaa koo walakkaan kiyya musliima waan ta'eef shakkii tokko hin qabu. Walakkaan kiyya jechuun obboloonni harmee kiyya baay'ee isaanii musliima. Baay'ee maqaa isaanii osoo hin illee baay'ee hundi musliima viidiyoo kana kan daawwatan illee jiru ijoolleen adaadaa koofaa Dubaay keessa nama lama jira baga ittiin sin ga'e Saawudi Arabiyaa keessa maqaa isaanii dhayitii Baara goga baree maqaan isheenii hangafaa Miimaa jedhamti baga ittiin si gahee Miimaan kana Miimaa Saadiq jedhamti Faaxumaa Saadiq jedhamti lamadha isaan baga ittiin si gahee Saawudii keessa immoo Badhaanii jedhamti maadamii kee maqaa ishee dhayitii maqaa koodiiti garuu viidiyoo kana ni agarti maqaa koodiitidha Saawudi Arabiyaa jirti Badhaanii jedhamti baay'ee safara dhallee biyyatti naannoon keenya ollaaf ollaadha wal beeknaa baga ittiin si gahee Madami kiyya waan dhaquu didee fi bilookina godhe maqaa ishee dhayitii bakka ittiin si gahee Madam Felha Klaam Turkee I miss you maqaa ishee beekte Felha Falaha maqaa madami kiyya Felha jedhamti
Madam Philha, Clam Care. Kanneen kan biraallee biyya keessa warra jirtanillee firoonni harmee kiyyaa buloonni harmee kiyyaa baga ittiin singee karaa abbaa kiyyaallee musliima qabna ta'e hin beeku amma ittiin beeku sin qabnu natti fakkaata kanan beeku garuu kan harmee kiyyaatti. Anis egaa yaa'u ani baga itti singee jechuu barbaadu obbolota kun musliima hunda amantaa musliima kan kabajan jechuudha. Musliima jechuun tokkummaadha jedheera Nabi dubbate tokko jechuudha. Addunyaarra kan jiran hundayyuu baga ittiin singee jedha. Akkasumas mucaagaa gandatti galtee akkanaan hin jenne malee akkasa naannoo horrootti kan argaman Abee Dongoroo keessumattuu warra gaaleessaa caru ummatu qubattoonni naannoo keenya baay'ee jiran isaaniin baga singee jedha. Warra gaaleessa caruu jirtan warri Dongorootu magaalaa Tulluu Waayii irra jirtan warri Shaambuu jirtan akkasumas biyya Amerikaa Minnesota kan jiru Musa Daawud Facebook amdanyaadha na barsiisteettallee jechuudha. Barsiisa koo ture yeroo 95 isaanillee baga singee jedhaatillee na beektu baadheen isin yeroo hunda isin hordofan maatii kee wajjin akkasumas Daawitee Mokonnon fa'aa baga ittiin singee hunda keessan jechuudha. Namoonni maqaa dhahuun barbaannellee otuma keessi koo isaan waame kan natti tolu garuu namoonni maqaa dhahuun barbaanne moo jiru isinillee baga ittiin singee jedha. Irra deebi'ee akkasumas obboleettii keenya ishee super chaatiin hojjetaa ture tokko. Waaw! Akkamitti irraa mafattas? Akkamitti irraa daaf maqaa jennu? Hannaadha maqaa ishiin jedhe. Hannaa Ajab. Yaa. Baga ittiin singee Baga ittiin singee biyya Ingilizi jirti. London jirti. Baga ittiin singee yeroo baay'ee super chaatiin bitaa turte. Nuuf jiraadhu baga ittiin singee guyyaa kana gaa akkatti nu ilaaltu guyyaa kanallee akkata kan akka dabarsaa jiru akkatti nu ilaaltu abdii guddaa qabna. Walumaa galatti immoo hordoftoonni YouTube channel kiyyaa keessatti jechuudha baga geessanii qobaatti isolate godhee baga ayyaana Eid al-Fitr kan bara kana geessan siniin jedha maatii keessa wajjin. Egaa akkasuma jenna baga ittiin singee baga walumaan dhugaa jenna. Ayyaana kana kabajaan jaalalaan jechuudha. Warri qabdan isa qabne firtan gammachuudhaan akka wajjin dabarsitan abdii guddaa qabnaa itti mul'ata. Akkasumas damma shuushu damma makaa kakuu jiraatiin baga ittiin singee jira. Baga ittiin singee. Wajiraa warqaatiin baga ittiin singee jira. Adde Fayyisee maqaa biyyuu waamanii adde Fayyisee fayyinis baguma ittiin singee siniin jedha. Adde Fayyisee jira maali? Addeedha ani. Eenyuudha? Heerumaan addeedha. Giftii ala. Giftii. Yaa giftii dura jira malee maan isa duriiti mana wanta. Naqanani sisti guyyaa mukana sababeeffadhuuti mee guyyaa Iidii sababeeffadhuuti naqana siin. Adde siin jedhee akka jalaa namoonni tokko warreen waan biraa osoo barbaadan jirtu kana jechuun amantaa walii kabajuudha. Inni kan biraa jaalala walitti agarsiisuudha. Inni kan biraa kabaja walii qabaachuudha. Malee hiika kan biraa tokko qaba. Dimokiraasii jechuun wanti jedhamu kun nagaa jechuudha. Dimokiraasii jechuun nagaa jechuudha. Wal kabajuun dimokiraasiidha. Yaada walii eeguun dimokiraasiidha. Wal jaallachuun dimokiraasiidha. Wal gaarreeffachuun wal balaaleffachuun ati manaa fi abbaan manaa musliimaa fi kiristaana yoo ta'an homaa rakkoo tokko qabu. Ati manaa amantii ishee qabdi abbaan manaa amantii isaa qaba. Garuu jarri wal kabajanii jaalalaan man tokko jiraatan waa rakkoo tokko qabu jechuudha. Innis gaafa ishee eege isaanis lubbuudhaan kabajachaa jiru. Kanaaf akkasitti haa fudhatamannaa biyya keenyas kan nagaa dhawwate warra baay'ee saganadha yeroo baay'ee utoo amantaa fi amantaa wal kabaje namoonni amantaa garaagaraa wal kabaju wal jaallatu ta'e yeroo baay'ee rakkoon hin uumamu. Rakkoon amma baay'ee uumamaa biyya keenya keessa sababa amantaatu wal qabsiisee. Kana keessatti soo amantaa wal qooduu baatanii wal jaallatanii wal kabajaniiti rakkoon hin uumamu. Amantaa walii kabaju waliin kabaju bakka. Waliin kabaju waliif kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Dirqamni keenya maali tokko dhiigni keenya tokko oromummaadhaan wal jaallachuu qabna. Lammummaadhaan wal kabajuu qabna. Isa kana malee waa'ee amantaa baay'ee nu cinquu jechuudha. Dhagaa hordoftoota kiyyaan akkam beekutti kanadha. Addunyaan kun wajjin waliin jiraachuuf addunyaan wajjin jiraachuuf nageenyaan wajjin jiraachuuf amantaa walii aadaa walii
afaan walii kabajuun dirqama. Malee bu'aan wal jibbinsaa bu'aan wal tuffachuu badiinsa jechuudha. Badanii wal balleessuudha. Biyya kan jedhamtu namadha. Biyya kan jedhamu dhalootadha. Dhaloonni jiraachuu baannaan biyyi sun gatiin qabachuudha. Naka kuusa dhuma waan dubbattee nu gola dunqabduure ol ka'eeti. Baga keessanii baga hundi keessan nu geessanii isiniin jaalladha isiniin kabajaa'i. Hayi kunu kamera mama. Hayi achi kaka jedhe. Argite. Hayi kakun kana balleessuuf yaada qabdi malee waa'ee kaameraatti mul'atu. Qophiin keenya haala ajaa'ibaatiin kanaan bareedee jira. Qamisillee uffannee jira. Kunis anaaf kakuni. Kakusheenis akkas jechaa jirti egaa. Bagattiin sin ga'ee jechaa jirti. Egaa warri obbolaawwan keenya hundi keessanuu bagattiin sin ga'ee uummanni biyya keenya kan addunyaa keenya warra amantaa musliimaa ta'an hunduun bagattiin sin ga'ee baga sooma keessanis baga nagaan fixattanii gara badhaadhinaa gara nageenyaatti baga qabdan siniin jedheera waan ta'eef baga hiiktanis siniin jedheera kanatti toleen jira gammadeen jira jechuudha. We love you so much. Kan waggaa kana immoo haala gaariin haala ajaa'ibsiifatan ta'een akka wajjin kabajnu waaqayyo nu gargaaru rabbi tokkichi nu gargaaru nagaan baay'ee.